Nagaan isiniif haa ta'u daawwattoota koo mara har'a guyyaa kana haala ittiin jiimeelii banannu yookiin iimeelii banannu qofoo keenya fayyadamnee isinitti agarsiisa. Kanaaf isteeppii ani hordofu kana na hordofaa. Jalqaba jiimeelii kan jedhu keessa seenaa. Erga jiimeelii seenneen booda gararraatii footoo yookiin mallattoo kana kan qabdu itti buunaa. Isa booda add another account kan jettu gadi tuqaasna jechuudha. Erga add another account kanatti buuneen booda iimeelii keenya illee banachuu ni dandeenya. Kanaaf isteeppii ani isinitti agarsiisu kana na hordofaa isiniin jedha. Isa booda gara kanaatti nu fida. Seetaappii malee karaa ittiin goonu nu gaafata. Kanaaf Google akkaawuntiidhaan yookiin Google akkaawuntii banannee karaa iimeelii keenyaatti godhachuu waan barbaannu karaa Google akkaawuntii jenna. Kanaaf Google akkaawuntii jenna. Isa booda checking informationidha. Pattern login gochuu danda'a. Nuun immoo haaraa banaarra waan ta'eef create account kan jettu kanatti buuna. Isa booda for myself kan jettu tuqaasna jechuudha. Ofii keenyaaf banachaarra waan ta'eef for myself kan jettutti buuna. Isa booda gara itti aanutti nu dabarsaa jechuudha. Inni immoo maqaa fi maqaa abbaa keenyaatti buuna. Kunoo ani ammaaf Gadaatu jedhee gasheen jira. Isa booda next jenna. Erga next jenneen booda ammas isteeppii haaraa bara dhaloota keenyaa fi guyyaa dhaloota keenyaa gandara yookiin saala keenya nu gaafata. Isatti buuna. Booda next jennaan ammas kana keessaa sin baana. Kana gaafaniin booda maqaa filannaa maqaa iimeelii keenya sanaa. Isa booda paaswordii itti buunaa jechuudha. Erga kanaa booda kun egaa paaswordii itti godhanneen booda hin dabarsina. Erga paaswordii next jenneen booda filannoo iimeelii keenya Gadaachuu kun akkuma argitan erga filanneen booda nan dabarsa. Isa booda silkii kootti nagaa. Isa booda confirmation koodii na ergaa. Confirmation koodii sana fuudhee ammas itti nagadhaa. Isa booda isaan darbaa jechuudha. Kun ogaamame bilbila kootti nagaa jechuudha. Confirmation koodii argachuudhaaf yookiin bilbila koo iimeelii koo wajjin addee walitti gochuudhaaf jechuudha. Isa booda bilbila koo kan asirratti naqeen booda next jedha jechuudha. Erga next jedheen booda gara isteeppii isaanitti darbaa jechuudha. Kun akkuma argitan confirmation koodii argateera. Ammas add foon yeroo deebine gaafate yeroo barbaadan skip gochuudhaan yeroo darbuu ni dandeenya. Yeroo barbaadde immoo bilbila keenya addii itti gochuu dandeenya jechuudha. Isa booda next jennee eegaa. Erga next jenneen booda kun egaa kana nu fida. Review your account information you can use information ni fida. Next jennee sign in gochuu fida jechuudha. Isa booda kan fida agree inni itti buuna jechuudha. Agree jechuun bakka wanta inni nu barbaachisu yookiin securityidhaaf wantoota barbaachisan wantoota kana dubbisuu dandeessu warrooti barbaadan jechuudha. Agree inni salphaatti barbaadan jechuudha. Isa booda meegaa karaa jiimeelii keenyaa dhaqee ilaallaas meeqa karuma silaa iPhone ishee gararraa sanaatti buunaa. Isa booda kun egaa akkuma argitan gajjallaatiin Gadaachuu kan jedhu dhufeera jechuudha iimeelii. Kanaaf isaanis kun akkuma argitan Gadaachuu kan jedhu dhufeera. Gadaachuu 69 kan jedhu isa bannee ilaalla. Kanaaf iimeelii keenya fayyadamnee wantoota baay'ee fayyadamuu dandeenya. Kanaaf waan kanarraa akka baratan nan
amanaa kana warra chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan like gochuudhaan viidiyoo gootu koomentii gochuun hordofaa galatooma.